Arif namni gartee obboleessa fi kana godhe anoo maal godhaa jechuudhaatu ka'ee na baase malee abbaa mana seeti. Karadheetiin jechuu dadhabee hanga namni gartee namarra qofu gartee irra qofee abobbolee zoona qaanesitee alan na baastee namni illee hangana tuffatuun geesse. Maaliif jaarsa fi kana abbummaan nama guddisa abbummaan nama xiqqeessaa beekamu. Kanumaafuu abootiin tuni takkara na goote kanumaafuu yaa mustaqiimaa dhiisi jeetiin takkara lamarra sadiirra karadhee dadhabeetiin nasraan mataa isaatti itti dheeyitee dadhabtii. An bakka kanatti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa jirtu akkam naa jirtan fayya qabdanii warreen kiristaanaa kan musliimaa hundi keessan kan waaqeffataa kan biyya alaatii fi kan biyya keessaattis fayyanaa qabdu eegaa baga rabbitti isiniin ga'ee har'a guyyaa iida afuraffaarra jirra. Eegaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaa duraan jidduutti xiqqishona dhukkubeetiin yuutuuba galalakkisuu dhiisee amma namoota hundarra deemeetiin viidiyoo wawwaraabee waan adda addaa qabadhee isinii dhiyaadha. Isinis warreen mana kanaa fi chaayinaala kanaaf haariyaa taatan akkuma gaseentanitti sabiskiraab laayikii sheer godhuu hin dagatinaa nu cinaa dadhaabbadhaa. Eegaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolamu namaan takkaa viidiyoo keessatti walitti hin dhufin viidiyoo waraabee walitti hin dhufin isaa wajjin jira Shaafii Rashiidee yookaan maali ga'uun ture? Family Love. Egaa Soddaa Jawaadee jechuudha. Isa birattiin argama. Egaa isa kanaan lafatti wal beeyna. Lafatti saayiba kiyyaa takkaa viidiyoo irraa waraabeen beeku. Yeroo jalqabaatiifin isaa wajjin asirra jira. Akkuma viidiyoo duraa irratti gartanitti haadha mana isaatiif inni wal dhabbii jidduu jira. Inni gara soddaa isaa jiraachuudhaan sababa kanarratti wal dhabbiin jidduu dhufteetiin manguddummaa haadha mana isaa birallee dhaqee viidiyoo duraa irratti isinii dhiyeessee jira. Meegaa arraan tana isa birattiin argamaa waan inni naanjuu waliin garraamee dura salaamtaa isinii naajuu mee hordoftoota kiyyan salaamtaa naajiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota duraan dursee haa maaliif ilmaan muslimaatii fi kiristaanaa hundaa'u isin haa geessu jechaa arragaa Mr. Dachaas keenya bira haa waliin jirra. Dachaas kun gaa mee haa waan inni gartee dhufateen takka haasoo kanaatiin na biraas dhufeen beeku haasoo naaf inni qoflaa fi tapha wajjuma gaa haasoyna takka kameera illee wajjin soyne illee beeknu arragaa dhufeetuma mee gaa wajjin haasoo yoo kameera maaliif keessa doon jee gaafadhu akkasi gaa himuu didee kun haasoo gisee lifi gartee jirtu haadha mana isaa bira keetiin akkana maalii jeebeete mee waan dhufeef gaa harumaanuu قولمانو رابروتا إن شاء الله ما خوان ما يمدى. إيه قاعدة في كبجمتوتا خينيا ربنا ولا فيسو عندنا دينتي خيري دلقون غاري إيه كم بيتن إسا في صدر إسا جوادين وان وجين دلقات روني بيتني أتي مناسا أبليتي جوادي دي قا ركوه دو تكارب في أرانتنا سبب خنان Shaafiin warra isaa biraa wal lolanii wal dhabanii adda bahee ala jira. Egaa namni tokko calji'ee wajjin deemuurra khayrii dalagee walitti nama deebisuuf akka manguddummaatti dhufee isa seenee akkuma haadha mana isaatiin jeetti haati mana isaallee na hayyamtee jirti. Waan inni naan jedhu gaa isaas dhufee viidiyoo isiniif waraabee isiniif dhiyeessaa akkumaan jeettiin dhufee waan inni naan jiru laalaa egaa Shaafii Rashiidee. Akkamiin? Nagaa. Maali fuula raaraa si mul'ata? Jecha kanaa siyaasa? Laa jechuun kana doon aarsuu ta'in fakkeenyaaf bara waan ammatti gartee dhufte gartee kanuma ibsadhu malee dhuga naafatee nagaa fayyoo waliin qabnaa mirkaanaa nama tura wal beeknu kanumaafuu mee haa barka kennu nagaa fayyaa gaafachuun duratti dhugaadhaa maalina dhufte mee? Shaafi. Dhugaadhaa biyya namaa tana keessa waliin turre. Waaddu wajjin dabarsine viidiyoo irratti illee wajjin mul'achuu baannu har'a ammoo akka qubaan qaba viidiyoo irratti waliin beekni malee waan isin hojjechaa jirtan akkaataa haadha mana keetiitti ijoollee dhabdan
Kana hundi quban qaba isiirraa illee akkuma viidiyoo agartetti waraabeen ture. Akkasittiin hordoftoota kiyyaaf waada seenee ati si gaafachuuf dhufe. Kanaafuu wanti inni arras biratti argamuuf akka gartee ilmoo teetii fi haadha mana keetii biratti deebitee gammachuu waliin jiraattanii wanni hote wanni dabre kanaafiin si dhufee kana gaa waan naan jettu hordoftoota kiyyaa wajjin akkasii harkanitti si beekaa waa harkana darbite. Asirratti mata bita kan si qaba ishas dhuga galatoomoon dhalteetti guututti alaarraa si jeetiin jira maaliif ati wal mariiraati. Odoo ilmi dhiiraa fi dhalaan garaagarummaa qabdi odoo jennetti dhuga namni kuni beekumsaan waliin hin dhaatu namni noomarraan nama dhaala akkasuma jechuu noof tolchaatuma maaliif fakkeenyaaf saba waan tokko inni beekuu qabnu nutis wanni gartee namni gartee nuti jiru kada geenye habeeyinullee dhalaan namarraa sokka muliirraa sokka. Silaa dhalaa sokka. Dhalaa sokka bira taa'ibduu baaniin kuni sokkeetti dhala jira. Mee fakkeenyaaf ati shaafiidhaan mana deebisaa yaaddeettuudhaaf dhuftee mire eebira akkasuma. Kanumaafuu fakkeenyaaf gartee namni gartee manaana baase sanoomee. Akki jette dhageesse zamana kana zamana haawaati. Amma atillee siin deeggara wanni si deeggaruuf amma dhiitii teenya takka haadha manaatti hogguu walitti aare. Tumeeti isii alatti ari'aami an akka kiyyatti sirrii goote haadha mana keetii ilmoo wajjin manarraa baasuurra yotti aarte biraa deemuun bareeda ammoo shari'aan teenyallee nakkeettu dhalaa hogguutti aartan hoggaanii fi sireerra hojii jirtan duudatti garagali yotti aara qabaatte duudatti garagalii ciisiyetti ati ammoo san cufaa'u kana keessatti umurteetitti haadha mana keetiitti aartee irraa baate. Baga irraa baate waan bareedaa dhiirummaadha malee haadha mana keetii mana tuquu dhiiftee isiirraa aara san alatti irraa bahuun humaan qabu isiin idda baatu biyya namaa keessa jirta waan bareedaa amma immoo isii bira dhaqeetiin akka isiin hamtuu ta'e hin qabne akka isiin abbaan immoo kiyyaan hin jaaladha naan jette viidiyoo irratti garte kanaafiin dhufe ammaas wanti inni daddagee kana gubbaan nasraatu ni beekta. Ani illee ni arga viidiyoo irratti. Nasraalleen kan takka hojii viidiyoo seenan jiru na fakkaatti. Nasraatu isiif nasraan warra biyya takkaati jedhama. Waan biyyummaa fi maarree dhaabdanii isiin akka isii tanaa wajjin walitti deebituun feetuu jedhama. Dhiisi kan isin jettee si gorsitu namni sheexaana namatti ta'a. Waan kana hunda jidduu baaftanii akka nagayaan ifimaaf walitti deebitaniin fadha. Manguddoolleen isin jidduu baatee. Dhugaa mee asirra dhageessifame maaliif yaada biree daroone nasraan tun naafisiidhaas walitti hin finne naafisiidhaas bultii iddaan diine fakkeenyaaf dhuga nasraalleen wajjin haaseetiin jira. Fakkeenyaaf nasraan tun yeroo duraatiifu dhuga naafisiin galandaa taanu malee akka gartee isin walitti geeleedha waan kana hundallee isii dhayitee marattee marachiiftee jechuudha. Waa hundaa'uu isiltillee himadheetiinan waan kana hundaa'uu nasratti jechuudha. Himadheetiin sababa jechuun qaalii nasraa akkamittiin dabsaa jee itti gadhiisee ittiin dhufee rabshaan meeqa taatee mana kana ka'ee deemee nasraan dhageessifama ittiin harkisuu jirti malee irraan arguun jiraachuutu jirtu beekamu. Fakkeenyaaf michijoo wajjin tumsu jirtu ifumatti ammeessuudha malee an dhagee bakka gartee nasraan tuqamtutti wannummaan feetuu naaf hojii maaliif fakkeenyaaf namni kun obboleeyyan wajjin dhala tokko fa'aa miti mus ganda otoo hin ta'in nuti Tigreedhaa fi Amaaraa fi kana wajjin jiraachuu irraa beekamu. Kanumaafuu namni walii tole tokko obboleeyyan. Akkasuma. Namni kanuma siitee obboleessa qabu. Namni kanuma siitee obboleessa qabu beekamu. Laakiin immoo ta'ee lafummaa iddaan qabaanne malee dhuga isaan Amaaraa Haaris Tigreedha. Dalagaa waliin nu fide malee namni namaa beekadhu. Kanumaafuu kabajaan jiraannaan kabajaan jira beekamu. Kabajaan bakka fidanattee ta'u. Kanas. Hangasuma dhumattee jechuudha. Bakkuma tanaafuu dhageessifi namaa naafisi tana nasraa walitti hin finne nasraadhaas hin sababsatinii jettiimi maaliif fakkeenyaaf aniin kun abbaa mana seeti. Karadheetiin jechuu dadhabee hanga namni gartee namarra qofu gartee irra qofee abobbolee zoona qaanesitee alanna baastee namni illee hangana tuffatuun geesse. Maaliif
jaarsa fi kana abbummaan nama guddisa abbummaan nama xiqqaa isaa beekamu. Harumaafuu abbootiin tuni takkara na goote harumaafuu yaa mustaqiimaa dhiisi jeetiin takkara lamarra sadiirra hardhee dadhabeetiin nasraan mataa isaatti itti dheeyitee dadhabtii. An bakka kanatti maaliif namni gartee obboleessa fi kana godhe anoo maal godhaa jechuudhaatu ka'ee na baase malee an nasraan akkas naa jetteef nasraa wanni jetteef arraan tanoon bultiiti jettoon inshaallah hagartee jechuu jaalalti jiraatu taate warri keenya oddaan dhufaasuu hin danda'u maaliif warri keenya danda'u warri keenya kana hin siifnu akkana jeetiin amansiisee wajjin jiraadha malee mush gartee ilmi namaa namni gartee wannataa waan addaan nu baasuu danda'u miti. Harumaafuu naafisi hanga rabbi kadhatan kadhata kan kadhadhee irraa dadhabee sababa saniif ka'ee utaale malee nasraan nan baafne. Dhagee arrabaa fi ilkeenu wallo naam ati immoo isiin tun ilmoo isii qabdi. Namni isii haa guddisee namni yoo rabbi adda bahaa jee namni ilmaan 9 dhaleetu adda baha. Yoo rabboo midhaanii fi qismiin teessan haftee abbaan fedhadhaan isin baasu. Garuu akkuma amma isiillee akkasuma jette manguddoon biyya tanaa walitti illee nama galchuun beeytu jette hamtuu ta'e hin qabdu. Ati amma afaan keetirraa hogguun dhagahu shakkii qabda. Shakkii isiin obboleessa isiitti siirii goote amma obboleessa isiitti isiin siiriin goone akkaan dhageetti obboleessa isii haantu godhe malee zakkoo. Amma ati kanarra dhaabbattee isii shakkitee alatti duu osoo hin taane takkaa kanaan dura waan irra gartanii qabdaate osoo fi dubbiin tun hin dhufin dura shakkiin isiirraa qabdu ni jirti. Boo wayii takkaa lamaasa takkaa lama namni kun beekadhu bultii fi dirqama oggolotu malee hin jiraatu jechuudha beekadhu waan kana hundaa naan belachiise anu jechuu tuni irra naa buute malee sababa naatti taate malee mushtamuu doon ta'in garte ani sii amma duraan kadhadhee dadhabe. Namni tokko beekadhu maaliif jaartii yeroo duraa Imraanatan jennee beekadhu. Imraana kana keessatti ani waan namni namaan hin jenne ta namni namarraa hanqise takka jechuun irriibaa fi maarrata shoqatti takkaa khayra akkana nama jiraa kabajii akkana takkaan raaftee illee beeku. Gorsiyaa jechuudha. Sigale dadhabadhee maaliif wanni kun hundinuu wanni meesii irraa dhufe kun haasoo gartee hayyee mucaan kun gartee anamma maqaan itti fudhadhe malee kun haasoo kun jechuudha. Maaliif arraan kana sababa gartee obboleessa isiitti dhuga haa sababa ta'u malee namni gartee obboleessa isii kana godhe maaliif duraan akkasii naan turtee malee arra deebitee gizee kun dhufe maaltu na keessa dhufa. Mee wayii sii mana. Maaltu na keessa dhufa meen. Dhagee. Odoo nas ta'uu dhageessi fi nama kanaan hin mareetiin obboleessiitti mana kan dhitee. Aboo maaliif fakkeenyaaf waan kana beekadhu amma Ibraanaa amma wanni godhan amma karoora qabda maaliif amma dachaas keenya maaliif waan takka beekadhu maaliif ani kabajaa guddoo na biraa qabda an nama bakka guddoo isii qabu tokko deebisi waan kana maani ani amma isii dhageessii fi nama maaliif ani jaartii takka jaarsumaan bulcha qaaluma jaarsaa booddee beeku kan beeynutti akka dhageenyattis isiin na bulchuu jira. Harumaafuu. Ati isiin osoo dubbiin tun hin dhufin dura kan isii si bulcha. Hayi maal laakee fakkeenya dhaga jaartii takka gartee jaartii namaa takka gizeeniif gartee waan seerraa taayyateen jaartiin hin teessu. Kadhattee dadhabde. Jaartiin dhageessii fi nama waan kana hundi dhagee obboleessa isiitii isiinis adootu qabdi. Dhugaa adootu qabdi laakiin immoo ta'eeqa bakkaanii fi gartee wanni tun fokkottuudha wanni kun siin hin maltu taa'ee irraa jeenitti bakka inni goora abdeetti kamitu ba odoon as jiru jechuun boo kanaan hin mareetiin obboleessuun dabala kamite. Anaa bulchaa agarsiifte beekan. Akkasii miti. Amma ishii waan fedhe jettus namni tokko egaa amma ilmoo isin jidduu jira. Ilmoo ta'e bareedduu tanaatteetu. Ilmoo dhageessifi nama. Waa garii beekaa irra dabran. Dhugaa dhageessifi nama. Yoo isin lachuu wal qixa taatan walitti hin deemu namni tokkumaatu irra laaffatee jiraata. Dhagee waan Sababa jaartaa jaartii jidduu. waan takka meesiimu maaliif dhuga namni kun rabbi wal nama fida namni kun hundinuu tokko obboleettii fuudhu jiru beekan namuu dhalmaan baafuudha. Sigale laakiin immoo akka shari'aatti gaa intala dheeraa fa'aa fuudhuu ni jirti intala ismaallee fuudhuu ni jirti immoo nuti akka kanaan kan jetti intala wajjin nyaanne takka qaanii fokkottuudha. Sigale hin fuudhanii beekan nuti akka Oromootti
akkasuma akka naannoo keenyatti siime akka nama biraan beekoni. Sigalee kanumaafu kanarraa jechuun dhuga waan namni jiin namaan jiru guutuu jeenisee dadhabee saba saniif irraa cite ilmoo ijoo rabbii kan guddisu taatanii guddatti waan ilmoodhaa jee iwwanni qabuu miti. Dhageessifin nama maali waan takka beekadhu ani waan takka gilgiltee laaltaa beekadhu dingileetiin laala kana godhee faasee dhageessifin nama waa hunda jee godhee amma kunoo wal qabannee kunoo gaa maaliif akkana jirra alhamdulillah rabbil aalamiini. Jiruun ta'u wanti tanaa ta'uu yaa barbaatiin baga rabbitti isin geecha. Dachaa keenya maaliif ni beektaa? Hawwa dalattuma tanaa sii ta'e. Wal taane kunoo wal fudhanne maaliif nama kun beekadhu fakkeenyaaf wal wanni jechuun takka nuu jirtii mire anamma beelee jeef waan dheedhii nyaachuun dhageessifi nama taamma dura akka nama gootee gartee layyaa minna darbite tana inshaallah maaliif gaabooniin kunis namaa olii miti dhagaye namaa gajii miti harumaafuu akkuma namni jiraachuu qaba haaboo. Awwa shakkii biraatu fidde. Akka namni jiraachuu qaba. Shakkii keetti fidde dhalaa yeman kana keessa hedduu. Wandalakkee ni feeti. Dhalaan nama jaarsa namaa irra feeti. Ni beekan hordoftoonni feeti. Dhalaan nama jaartii hin qabne hin feetu. Nama jaartii qabu feeti. Zamanaa firii. Amma ati sii lafa jiru ati leenca kana lafa hin jirtu naafi ati dhiiraa walitti himna. Uumaa si janajjanee harkaa si qaba malee waa bilaashii miti. Dhalaan bultii sin diigini. Haati mana keetii afaan nagaa bareedaa kana haasofti. Manni isaa banaadhaa itti galuutti. Ni galtamoo hin galtu. Amma tajaajila asirratti bita kaa qaban. Maali beektaa? Ana fakkeenyaaf shakkii qabdee ana jette. Asirratti silaanii fi gartee aarismasii kanaa dhaluma takka gartee dhalaa qaalii qiyya gootu tanii qaalii si gurgurtee silaa rabbii naa jedhan. Alhamdulillah jeetii yaabbalee soolii biraa miti ilaal. Akkana shorroo godhee ilaal. Akkana fuudhee jechuun akka deddeemaa ni beekamu. Dhabeessaatu aarinsallee na baasuu dhabee dhageessifi dhima harkaa fi afaan ta'e dalagaa xiyyeerraa giseen deemu achi boruchiin dhagaa boroo asiin dhagaa kanarraan jiraatu jira dhageessifi dhima inshaallah taruma akkasiiti dachaas keenya. Mee ho'iin siima dhagee waan singilii ni jira. Addunyaa kanarratti dhiiraatu irra qaalee dhalaan biyya hundatti miliyoona meeqaan dhiira caalti. Meedumni dhalaa ormeesee amma fakkeenyaaf yeman kana keessa akkuma beektu dhalaan jaarsa namaa fuudhaa jiru. Mee dhageessifi ati amma sanii sin xayyib ani meemmaa sammaaltu na dhoor fakkeenyaaf silaanii fi takkasii harkadhee dhuga dhalaatu dhiirarra hedduudha achaa jirta. Baga rabbiin hedduummeessa alhamdulillah rabbil aalamiin haamuu heddummaattu silaa dhalaan gartee irra hedduu taate namni rakkatee jiru meeqaatanii jira akka iyyaa kun. Amma maaliif wanni gartee jajjeewusee wanni jeeb maaliif haasoo kanallee dhuga si dheeradhee dhiifama wajjin animma silaanii fi gartee dhalaa akkasii takka kan hin argamu taate taqaalii kiyya gootu maaliin godha? Amma ati ana mallee irra deebiitiin siin jedha. Haadha mana keetii bultii bareedduutu nuuf hin diigini. Ol deebii ilmoo ta'e guddifatu. Amma dhageessisaa keenya asirratti dhageessifi namaa galatoomii dhugaadhaa dubbisitii jettee ani immoo wanni siin jechuu fedhe maaliif waan takka beekadhu namni kun jarjaree waan takka irra bu'uura laaleetiin itti rafee maaliif atiin kun nama kabajaa qabuun biratti nama gaarii namaati. Dhugaadhaa kanumaafuu harka isin darbu itti rafeetiin itti ilaalaa itti rafeetiin itti ilaalee si ibsa harka isin darbu armaan dhuftee atis akkana jechuun duratti amma qoreetiin amma dhalchiisaa otoo ta'e waan takkanis itti ilaaluun bareedaa beekamu. Waan yaada bareedaa galatuuni atis itti yaadi. Itti yaadi isiillee ni galcha beeyti takkasiiti gaa hordoftoota keessatti dubbii guddannee jirra. Dubbii guddattee barattee feetan jaanii egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya shaafiin kunoo itti yaadeetiin siyaamaa akkasitti adda sii baasa jee dubbii isinitti guddannu kanaa olii. Egaa hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khayri nutura Eid Mubarak warra baranaa kabareeddu.